Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii yayyaba gadaa Faanaa Miidiyaa Korporeeshinii irraa isinii dhiyaatudha. Qophii yayyaba gadaa keenya irraatiin dhimma ijoollee irratti xiyyeeffanneerra. Oromoon sirna gadaa isaa keessatti waan hundaaf seera qabaa. Waan seera Oromoon baaseef keessaa tokko daa'imman guddisa daa'immanii irratti Oromoon seera qabaa. Seerri isaa kun daa'imman sadarkaadhaan yoo guddatan akkaataa itti guddisan qaban dhimma kana irratti akka yaada nuu kennanii fi hayyuu fi qorataa aadaa tokkoo fi akkasumas haadha siinqee affeeranneerraa hayyuun yaada nuu kennan Dr. Muhammad Namooti adde Shamsiyaanis haadha siinqeetii dhimma kana irratti yaada nuuf kennuuf nu biratti argamanii hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Akka waliigalaatti guddisa ijoollee irratti dubbachuu eegaluun keenyaan duratti mee Oromoon ijoollee akkamitti ilaala daa'imman akkamitti ilaala kan jennu irraa haa eegallu. Ulfaadha kabajamaa. Oromoon ilmi akka itti ilaalu ilma jechuun lubbuu namaati. Namni tokko yoo uumamee ganama Rabbiin isa uumee jedhu tokkocha ammoo yoo ilmoon qabaanne tokkochuma ta'e hafa. Ilma jechuun hortee ilma jechuun zarii namaati. Namni tokko du'e jedhani duuti ilma namaa yoo duubatti waan hambifatin yoo finna hin qabne yoo firee hin qabne yoo ilma hin qabne yoo ilmoo hin qabne ilmoo jechuun namni wanti uumameef wal horee biyya tana dagaasuuf biyya tana guddisuuf ilmoon giddi ilma horuun ilma argachuun giddi ilma namaa irratti yookaan biyyitu hin jirtu jechuun namni tokko akka dhalateen odoo ilma hin arganne odoo fireen arganne yoo addunyaa tanarraa waan deemu ta'e maaltu jira biqilaan hundeen buufannee sanyiin facaafatanii margine akkas jechuu ilmi namaa ilmoo dhabuu jechuun ilmoo argachuu jechuun ilmi biqilaa ilma namaati daraaraa ilma namaati namni yoo firee hin qabne bu'aan qabu du'us dhabame maqaan isaallee dhokate duubni isaallee bade jechuudha. Akkasuma biyyilleen haphatti namni yoo firee argatee horeen jenna biyyis maal qabdiree du'aatuma deemti yoo ilmi namaa waliin horre jechuudha. Ilmoo jechuun yookaan immoo finna jenna yookaan ilmoo yoo jennu gadaa keessatti bakka guddaa qaba. Oromoo biratti iddoo guddaa qaba. Maaliif yoo jenne akkuma amma isaan kaasaa turani uumama kana keessatti uumamni kamiyyuu bakka of buusa. Wani lubbuu qabu hundinuu bakka of buusaa bakka of buusuun sun hormaata. Dubartii takkas yoo eebbisan tateetu tadeetu jedhan. Maaliif bakka of buusuun dhaloonni akka addaan hin cinne gochuun qacceen sun akka hin cinne gochuu keessatti gahee guddaa waan qabuufi finnaa fi iddoo guddaa kennan. Kanarraa ka'uudhaan kunuunsa addaatu taasifamaa fi inumaa keessa darbee gaafa nu warra biyyee isaantu warra biyyaati jedhan jechuudha. Wanni hundinuu bakka of buusa. Yoo bakka of buusuun hin jiraanne kontinitiin hin jiraatu. Yoo kontinitiin hin jiraanne yookaan immoo itti fufiinsi yoo hin jiraanne namas haa ta'u biqiltuus haa ta'u bineensas haa ta'u qacceen waan sanaa hin baddi lafa kanarraa waan ta'eef seenaa santu bada eenyummaa santu bada waan ta'eef kanaaf jecha finna jechuun bakka bu'aa dhaloota saniiti. Warra boru biyya san fuudhee deemuu danda'u inumaa maal jedhanii ilmi sadii jedhan. Ka abbaa dhaalu, ka abbaa caalu, ka abbaa dhaalu, ka abbaa dhaanu, ka abbaa caalu jedhan. Kamtu kanneen keessa kamtu irra caalaa barbaadama? Ka abbaa caalu barbaadama. Maaliif itti fufiinsi sun simple repetitionii miti. Fakkeenyaaf yoo abbaan hiyyeessa ta'e namni ofii kufe ilmaan ka'aa jedhan. Kanaaf ilma jechuun wabii boruuti. Itti fufiinsa qaccee sanaa qofa doon taane wabii boruuti. Akkasuma inshuraansii keessattuu gara dhama dhala namaatitti yoo finne wabii maatii saniiti jechuudha. Oromoon ilmi kan gosaatidha. Oromoon ilmi kan gosaati gaafa jedhu maal jechuu isaati? Kun guddisa ijoollee wajjinis akkamitti wal qabata kan irraa kan. Ilmi tokko yoo dhalatee jedhe namni tokko dhalate kam ofiif dhalate ofiif duutu jira. Ilmi tokko ammoo ka biyyaaf dhalatu jira, ka gosaaf dhalatu jira, ka firaaf dhalatu jira. Isa jechuun ilma hayyuu, ilma haxii, ilma beekaa, ilma qabaataa waan dalagatirraa yookaan hayyummaa ofiitiin nama oolchuu yookaan qabeenya ofiitiin nama oolchuu yookaan jabeenya ofiitiin biyya ofii miidhamarraa yookaan waraan addaa rakkinna addaa itti dhufu
irraa qolatee oolchuu ilmi ka gosaati jechuun ilma akkanaati. Gadaa yoo fudhattee ilaalte falaasamni gadaan wolotti ajaja malee individualistii ittiin ajaju yookaan nama dhuunfaa kiyyatti hin ajaju gadaan keennatti ajaja. Fakkeenya qabeenya yoo fudhatte qabeenyi bakka sadiitti qooda gadaan. Qabeenyi woloo jira, ka gosaa jira, ka dhuunfaa jira. Ka dhuunfaa maqaa fakkeenya handhuuraan qabeenya dhuunfaati. Maqaa ka dhuunfaati haa jedhamu malee ka wolooti. Jilbaaf ka nama dhuunfaati. Murtiin isaa garuu an horii dhuunfaa odoo qabu abbaan kiyya biratti rakkatu gosti kiyya biratti rakkatu. Ka wolooti jechuudha. Ilmi illee ka gosaati gaafa jedhamu ilma san guddisuu keessatti maatii qofaa miti dirqama ka qabu jechuudha. Fakkeenyaaf an ilma finna tokko yoo argadhe waan nyaachisu waan obaasu yoo dhabe gaheen kiyya dhaqee miiloo gosaatitti abbaa gosaatitti ina finna tokko rabbi naa kenne argadhe waan obaasuun qabu jedhee miiloo gosaatitti hima abbaa gosaa sanitti hima. Abbaan gosaa bakka seenee ofii qabaatee fide namarraa fide dhaltii tokko dhaltii lama galgala mana kiyya fida jechuudha. Maaliif ilmi sun ka gosaati. Akka reef isaan jedhan inni illee ka tajaajilu maatii ofii qofa doon taane gosa tajaajila. Beeku gosaa beeka, misu gosaa misa, jagnoomu gosaa jagnooma. Qabaatu gosaa qabaata. Yoo rakkoo baase gosa rakkoo baasa. Yoo gaafa du'e gosatu gumaa isaa nyaata malee warra isaatii miti. Gaafa ajjeese gosatu gumaa irraa kafala malee warra isaatii miti. Kuni maal inni Oromoon waloomatti ajaja. Hundumaa Oromoon akka cimaa godhu kan taasise gadaadha. Uummanni Oromoo dhiibbaa waggaa dheeraadhaaf irratti raawwatamaa ture. Wanni dandamatee har'a ga'eef maal inni gadaa waan qabuuf. Gadaan maalitti ajaja? Tokkummatti ajaja. Ijoollee gaafa guddisan Oromoon ijoollee wayita guddisu ijoollee maaliin guddisan? Wanti ijoolleen guddisan maal fa'a? Jalqaba finna akkamitti guddisanii kan jedhu bira odoon dhandhe finni sun finna gaarii akka ta'u finni sun ka gosti itti irkattu ka gosti beeloftu beela itti baatu rakkoo itti baatu akka reef jennee san ilma gosaa ilma biyyaa akka ta'u jalqaba gadaa keessatti Oromoon haadha warra gaarii irraa haadha gaarii wama hundattuu tabeeytu tateettu tadeettu akka jedhan san jalqaba achirraa ka'a jechuudha. Amma rakkoon amma jiru maal inni namni waan san laaluu dhiise amma. Kaleessa namni baay'ee fuula qajeelu maal kanaa miti ulaagaan isaa. Maatiin sun hagam maatii safuu qabu akka ta'e maatii beekumsa qabu akka ta'e qabeenyi illee baay'ee dhimma guddaa miti. Namooma maatii sanii horooma intala sanii ilaalanii fuudhan. Maaliif haati gaariin ilma akka gaariitti guddifti. Ilma gaarii deette sanis qajeelchitee safuu fi safeeffannaa saniin ulaagaa gadaa saniin guddifti. Akkuma har'a addunyaa warri lixaa kana jedhu barsiistuun jalqabaa ijoollee haadha akkuma jedhan san gadaa keessatti illee jalqaba daa'imni waa hedduu kan irraa baratu haadha. Haga gaafa yoo dhiira ta'e horii tiisuudhaaf gaafa gaammee guddaa ta'e irraa siqaa deemutti harka caalaa abbaa caalaa haadhatti dhiyaata. Waa hedduu raacitii namummaa sana jalqaba bu'uura namummaa ijoollee sana kan tolchu haadha waan ta'eef haadha san haadha gaarii warra gaarii irraa maatii gaarii yoo jennu maatii safuu qabu maatii safeeffannaa qabu maatii ulfinna qabu maatii kabajaa qabu maatii guddarraa fuudhurraa jalqaba. Haati sun immoo gaafa ulfoofte kunuunsa addaatu godhamaaf. Kunuunsi addaa sun tokkoffaa isiin wayyuudha. Wayyooma isiitiif kunuunsa godhamaafi lammaffaa ka garaa qabdu sun jagna. Ilma finna gaafa abbaan hin jirre bakka abbaa bu'ee qe'ee abbaa san hoogganu gosa san ka hoogganu kana waan ta'eef kunuunsa addaatu godhamaaf. San keessa darbee daa'imni sun gaafa dhalateetiin hin jedhe ammas daa'imni sun kunuunsa guddaatu godhamaaf. Nyaata adda addaatiin guddisanii daa'imman xixiqqishuu aannan dhugdi
aannan qodaa qoraasanii fi itti elmanii fi yoo harma haadhaa akkuma amma saayinsiin amma ajajutti harma haadhaa nuti harma haadhaa irratti yoo harmi haadhaa hanqina qabaatee dabalata aannan kennanii fi haga gaafa isiin waa muxatuu geettuutiif jedhani haga waa gaafa xuwwee godhaniitiif jedhani agasii harma haadhaa hooti gaafa harma haadhaa eda'ata barbaachise inni aannan eda'ata barbaachise eda'aniif haati hoosiftu waan gaarii nyaachuu qabaatti waan gaarii dhuguu qabaatti waan harmi isii sun daa'ima mirgee fi daa'ima san quufsu. Egaa Dooktar ijoollee kana gaafa guddisan aadaa safuu seenaa fi aadaa isaa barsiisanii akkamitti barsiisan haala kamiin barsiisanii eenyuun faatu barsiisa ijoollee kana? Oromoon ijoollee karaa sadiin guddisa. Tokkoffaa ijoolleen sun beekumsaan akka bilchaatan godhee guddisa. Beekumsa heera gadaa kan seera gadaa beekumsa xabbootiin mucaan sun nama arrabni laagaan dhoofne ta'e akka guddatu. Mucattiin sun nama beekumsa guddaa qabu nama waan arra dhufuu miti waan boru dhufullee gaara duubatti ija waa agartu akka qabaattee guddatu taasisa. Kanaaf maal godhaa? Tokkoffaa beekumsa akka ijoolleen beekumsaan cuuphamanii beekumsa gadaatiin akka guddatan godha. Lammaffaa dandeetti. Iskiil ka jennuun kanaan dandeettii adda addaa akka gonfatan taasisa. Sadaffaaf inni murteessaan safu. Beekumsillee dandeettiillee yoo safuun bira hin jiraanne gatii hin qabu. Kanaaf waa sadiin kana irratti guddisaa. Kana keessatti maal godhaa? Ijoollee kana harka caalaa hin gorsan. Ijoolleen tokkoffaa waan namni godhu akkeessanii godhanii kanaaf maatii waan gaarii ijoollee sana fuulduratti waan gaarii raawwataa waan gaarii barsiisaa irratti immoo deeggaraa deema. Ijoollee hin gorsan malee gadaa keessatti fakkeenyaaf ijoollee dhaanuun dhoogga loluuniin inuma jiraataa garuu itti dheekkamanii waan xiinsammuu isaan irratti miidhaa geessu itti dallananii rifachiisanii suukaneessuu gadaan hin dhoogga. Nyaanni ijoollee nyaattu immoo nyaata addaati. Nyaata qaamaaf qalbiillee ijoollee koogniitiivii mataa ijoollee sammuu ijoollee boru ijoolleen piroodaaktiif akka taatu bu'a qabeessa akka taatu nyaata akkasiitu kennamaa fi kunuunsatu godhamaa fi wayyuudha dabballee wayyuu fakkeenyaaf. Ijoolleen gaafa garaa haadhaa keessa jirtu waa hundaa qilleensallee nyaatallee handhuura haadharraa argatti. Gaafa dhalatte immoo handhuurri sun hin cita. Handhuura baayoloojikaalii cite sana itti fufsiisuuf maal godhan gaafa guyyaa 5 yoo handhuurri daa'imaa citte horiirra kaayaniif. Kun kunuunsa daa'imaa godhamu keessaa fi yookaan immoo mirga daa'imni qabdu kan maatiin isaa guutu keessaa tokko. Handhuuraan kun gosa lama. Tokko kan maatiin handhuurri yoo citte horiirra kaa'uu fi lammaffaa immoo handhuura argii jedhanii fakkeenyaaf akka yoo dhufte daa'ima san argu waa kennitiif handhuuraa kennitiifi haala kanaan daa'imni kunuunsa akkasiitiin faayidaa akkasiitiin mirga akkasii argatee guddataa. Kanaafuu gadaa keessatti seera gurguddatu seera baay'ee murteessaa ta'etu ijoolleen akka ijoollee bu'a qabeessa taatee guddatu taboru gadaan itti irkattu taboru gosti itti irkattu taboru Oromoon itti irkattu akka taatu haala kanaan kunuunsee guddisaa seera gurguddaas qabaa fi jechuudha. Seerri daa'immanii kabajaa guddaa qaba. Diqqeen irraa haga isaanii gadaa sadarkaa gadaa gaaniif yubarraa gaameerraa sadarkaa jajjabaa qaba. Ilmi gadaa diqqeen irraa abbaa faanaa deemee abbaan barsiisaa ilmi Oromoo yoo jabaateetiin abbaa gadi ba'ee ol galuu eegaleetiin jedhee abbaan qabatee deemaanii hayyummaa ofii barsiisaa dubbii barsiisaa gaaddisa isa waliin dhaqaa yaabbii barsiisaa adamoo barsiisaa abbaa faanaa deemaa waan sila sirni gadaa qabu hunda of faanaan deemeetu abbatu barsiisa. Haati durbuma mana keessa waan manaa barsiifti. Abbaan ilma waan sirna gadaa yaabbii dandhoola dubbii hamoomota waa hundi of faanaan deemee barsiisu abbaa. Haati haga waggaa 8 harka caalaa daa'imni kun haadharraa waa barata. Haati maal gooti? Bashannansiisaa barsiifti. Hibboo itti himaa, durdurii itti himaa, oduu durii itti himaa, oduu durii san keessaa naamusa barsiisaa, kabajaa haadha abbaa barsiisaa, kabajaa hangafaa quxisuu barsiisaa, kabajaa jaarsaa barsiisaa. Waan adda addaatiin haga waggaa 8
investimentiin guddaan ifaajeen guddaan haadharra jira. Daa'imni kun qe'ee keessaan bahu qe'ee keessa oola. Harka caalaa haadha wajjin oola jechuudha. Gaafa gara gaammee xiqqaatitti achi tarkaanfate immoo mucaan kun horii tissuu, jabbii tissuu, qeerra achi siquu, bishaan daakuu, fardaan gulufuu, korboo aa'uu waan akkasii waan ta'uuf yeroo kana gara maalitti siqa jechuudha? Gara abbaatitti siqaa deema. Akkasuma ol siqaa deemuun ijoollee kana ka barsiisu yuuba. Yuubatu barsiisa. Amma gaafa achi siqaatiin hin deeman warra gadaa sana keessa hulluuqee jedhutu barsiisa waan ta'eef haala sanaan barnoota ijoollee sana madaalu. Fakkeenya gadaa keessatti daa'imni dabballee waan gaammee xiqqaa keessatti baratu yoo si gaafate gahii argi jedhaan malee ittiin himu gadaan. Ijoolleen gaammee xiqqaa waan gaammee guddaa yoo si gaafatte waan achi keessatti hojjetamu qabiyyee achi keessa yeroo si gaafate gahii argi jettaan. Maaliif barnoota illee waan mucaan sun beekuu qabu sana qofa kennaniif yeroo sanatti. Kun amma saayintifikaalii waan qorannoodhaan har'a addunyaa mirkaneessite garuu Oromoon waggaa 6,000 dura waan kanatti hojjetaa ture jechuudha. Oromoon guddisa ijoollee kana keessatti seera qaba. Seerri ijoolleef yookaan sirna gadaa keessatti seerri ijoollee ittiin guddisa ijoollee kunuunsa ijoolleetiif akkasumas guddisa ijoolleetiif seerri gadaan qabu waan akkamiiti? Gochaaf jecha qaamaaf sammuu ijoollee irratti miidhaa geessuun godhanii kun seera. Lammaffaa hojii humnaan hojjechiisan ijoollee humna isaaniiti ol hin hojjechiisan. Sadaffaa waan sammuu isaanii miidhuu danda'u hin jedhaniin. Fakkeenya akka tasaa daa'imni sun qaroo dhabeessaa yoo ta'e yookaan immoo harka isaa irraa yookaan miila isaa irraa hir'ina qaamaa yoo qabaate mucaan sun hir'ina qaamaa qabaachuu sana akka mucaan sun hin beekne godhee guddisa Oromoon. Fakkeenya haati ilma fiitiin maal jetti? Bakkalcha kiyya jettiin. Bakkalchiin ifaami? Mucaa ijaan qaroo hin qabne saniin xiinsammuun akka inni ittiin dhagahamneef bakkalcha kiyya jettiin. Mucaan ifatu itti mul'ata jechuudha. Positive energy kennitiif jechuudha haati. Lammaffaa yoo mucaan sun kan hokkolu taate natti as hokkolu ebaluu kiyyan jettuun natti as arreedi jettiin. Mucaan waa'ee arreedaa waa'ee sirriitti fiiguu kana sammuu isaa keessatti kanaan guddata jechuudha. Gadaan akkasitti seera akkasii kanniiniin ijoollee qaamaaf qalbii isiillee guutuu taatee akka guddatu taasisa. Gadaa keessa galmee 5tu jira. Gadaan namni kanarraa dhufee abbaa gadaan ta'u. Kanarraa dhufee qondaalan ta'u, kanarraa dhufee hayyichan ta'u hin guddisan. Kanaaf dabballeen addatti galmee qabdi. Ijoolleen tun eessarratti deeggarsi akka kennamuuf addatti galmeen jira. Gaammee xiqqaa, gaammee guddaa, kuusa, raabaadorii 5 addatti ijoolleen kun addaan ba'an jechuudha. Gaafa osiqan ka abbaa gadaa ta'u hedus jibichi korma ta'u hidharratti beeksa akkuma jedhan san ijoollee keessaa mul'ataa deema. Isallee wama san irratti isa gargaaru kennaniif. Ka gara qondaalaallee ka darbatee lafan dhafne biflee haxxiyyaa yoo ta'es achumarratti kennaniif haala sanii ijoollee oofanii ijoolleen sun akka gadaa geettee itti gaafatamummaa biyyaa fuutee deemtu taasifamaa jechuudha. Egaa Oromoon ijoollee maal ittiin guddisuu qabaa? Aadaa isaa keessatti seera gadaa keessatti seera ittiin guddisuu qabaa. Haala isaa kanarratti dubbanneerra. Har'a maalirra jirra? Oromoon bu'aa gadaati. Oromoon kaleessa hin sodaatama. Hin kabajama hin abdatama ture gaafa gadaa qabu. Gadaan agoobara tokkummaa Oromooti, humna Oromooti, waa hallee Oromooti jechuudha. Gadaan sababa dhiibbaa keessootii fi dhiibbaa alaatiin walakkeessa jaarraa 19ffaa booda erga laafaa dhufe, erga ciisaa dhufe, waa hundi achuma keessa wajjin ciisaa dhufte jechuudha. Jidduu keessa yoo laallu namni amma haati intalli haadha kabajaa dhabuun, ilmi abbaa kabajaa dhabuun, ilmi nama guddaa hangafaa kabajaa dhabuun, hangafaa quxisuun, ceeraa fokkuun baduun egaa ciisuu gadaa wajjin rakkoon sun rakkoo guddaatu jira jechuudha. Yeroo ammaa fuuti baduun, duuti baduun, kabajaa baduun, wayyoomni dubartii baduun, wayyoomni abbaa gadaa baduun waa hedduu isaa nu harkaa badeera. Kun kana kan nutti fide maal inni gadaa nu harkaa ciisu. Namni akka reefsiin jedhe sana galmee 5 sana keessa darbee xurree 5 sana keessa darbee guddachuu dhabuu isaatu kana nutti fide. Haa ta'u immoo yeroo ammaa kana dhugumatti mootummaa naannoo Oromiyaa galateeffachuu barbaanna. Ijoollee teenya safuu kennaan guddifna. Ijoolleen safuu gadaatiin guddachuu qabdi, raacitii gadaatiin guddachuu qabdi jedhanii barnoota lammummaa mala gaarii dhiisanii gadaa akka ijoolleen barattu safuu achi keessatti akka barattu kutaa tokko haga 8 gochuun
kun tarkaanfii guddaa mootummaan naannoo Oromiyaa fudhatee yeroo ammaa ijoolleen teenna dhugaa dubbachuuf jijjiirama ijoollee teenya irratti mul'ataa jiru manatti argaa jirra. Qorannoo gaggeessineenis bu'aa guddaa buusaa akka jiru hawaasa abbootii ijoollee irraallee maatii ijoollee irraallee hubannee jira. Kanaaf kun cimee itti fufuu qaba waan gaarii. Maaliif gadaan eessatti ijaarama yoo naan jette lafarratti miti sammuu ijoollee keessatti ijaarama. Gadaa jechuun waan ganama godhattee akka uffataa galgala galtee fanniftu odoo hin taane jiruuf jireenya ummataati. Du'aa jiruu keessatti gammachuu gadda keessatti oolii bulii keessa akka ittiin jiraattu waan ta'eef kun ijoolleen xixiqqoon umrii xiqqeennaatiin kutaa tokkorraa jalqabdee barataa waan jirtuuf gadaan ijoollee keessa sammuu ijoollee keessa ijaaramaa jira. Lammaffaa immoo miidiyaadhaan warri amma isin warri miidiyaa irratti hojjettan waa baay'ee hojjetaa jirtanii gadaa irratti ijoollee miidiyaa irraa agartii kunis bu'aa lammaffaati. Hawwatii siinqee abbootiin gadaa isaan laaltee ijoolleen irraa barataa jirti isaanis barsiisaa jiranii miidiyaa irratti illee dhaqanii barsiisaa jiranii kunoo ammaa wanni amma godhaa jiru kunu nama guddaa qofaa miti daa'imman illee ilaalti waan ta'eef sagantaa kana haala kanaan sochiin amma akkuma gadaa Oromootitti deebisanii gadaa Oromoo bakka kaleessaatti deebisuudhaaf kallattii adda addaatiin tarkaanfii fudhatamaa jiru kana keessatti ijoolleen gadaan gaafa deebi'ee luka lamaaniin uf dandahee dhaabatu achi keessatti dhaloonni safuu beeku, dhaloonni teeda beeku, dhaloonni heeda beeku, dhaloonni sakkaba beeku guddachaa dhufa waan ta'eef dhawaataan egaa waa hedduutu yeroo dheeraa nu harkaa ciiste waggaa naannoo fakkeenyaaf akka Arsiitti yoo fudhanne naannoo waggaa 139ti. Amma dhimee hayyoota kana umurii isaanii rabbi nu haa dheeressu kaasaatu jiran deebisaa jiranii xaaraa jiranii gara baay'ee nu jalaa ciifte amma dandamachiisu jiranii badadaaranii ol jedhaa jirti bakka ciifte wanna bareedattu jira. Amma akka gadaa Oromootitti akka walii galaatitti illee gadama jala guddataa jirti ijoolleen safuma gadaa jala deebi'aa jirti hanqinni akkuma jiru ta'e wanna gaariitu yaalamaa jira wanna gaariitu argamaa jira. Aadaa gaariis dubbanneerraa carraa jirus dubbanneerraa haala irra geenyes dubbanneerraa gara fuulduraatti hoo maaltu ta'uu qaba dhaamsisin dabarsitan maali? Waan guddina ijoollee irratti waan ilmaan intala teennaa irratti ijoolleen teenna odoo mana barumsaa nu biraan raawwatin gara magaalaa guguddoo silixaanii nu argattu jedhanii ol oofuun bada'aa jirti ijoolleen teenna. Ijoollee teenna paaspoortii baasanii itti kennanii harka kaa'anii manaa yaasuun bada'aa jirti ijoolleen teenna. Ijoolleen teenna abbaa mana hidhattee kaatee laga of gatuun biyyaa ba'uun bineensi Liibiyaa nyaachuun bada'aa jirti ijoolleen teenna. Akkami ijoollee ofii dadhabani akkami eegaa finna ofii eegaa haatiin guddifne eega abbaan bakka oolte hin beenne eega haati bakka oolte finna ofii hin beenne maal barsiifanne maal barataa jirti ijoolleen. Halkan wanni irra bulan moobaayila tiktooki wanni isaan postotan waan ijji namaa hin argineef waan gurri namaa hin dhageenye waan ijoollee teenne ijoollee Oromoo irratti duraan hin argine saalli badee haalli badee safuun hin jiru maal naan jedhaniin hin jiru. Akkuma barbaadde qaatti akkuma barbaadde odoo abbaanii fi haati heerumsiiftee ni kaan hidhanii fi feesbuuk irratti tiktook irratti ni kaa hidhattee baluu kiyya jettee achirraa caffaraa bultee caffaraa oolti. Kana maaf gadi mulqina ijoolleen teenya oli bulii isii maa wallaalla. Ijoolleen barumsarra hin jirtu ijoolleen bakka oolte quban qabdu haati bakka bulte quban qabu. Abbaan ilmi isaanaa barata odoo inni jedhu Liibiyaa ga'ee itti bilbila. Yamanii ga'ee itti bilbila. Kana maaltu fide odoo isa biraa mana barumsaa hin fixin magaalaa gurguddaa jedhanii ol oofani. Ijoollee teenya sooressa manni barumsaa haadha. Sooressa manni barumsaa abba. Sooressa bultii dalagatuuf biyyaa bayaniiti muka keessa deemuun duratti qeetti waan isii yoo biyyaa baate diinni fi dallaalli irraa cirattu san abbaan waan qabuun humna qabuun qeetti gadhaabuu qabata. Ilma kiyya akkanan ta'in taan irraa baradhu ta biyyaa baatee dhumaarti. Ijoollee dhibbaa keessa ijoollee 2-3 yoo biyya Awurooppaa geette sanuma faarsan tadhumtu san hin argan tadhumtu san hin laakkaan. Maaf abbaan ofii qabee ilma ofii hin gorsine maaf abbaan ofii qabee waan qaburraa waan gaaf isiin lagatti saabatte godhuuf sanirraa waan dallaalli harkaa nyaatu sanirraa maaliif biyyatti odoo isiin biyyaan baane waa godhuufii dhaba. Haati haftitti maa irraa baatee muka keessa deemtee muka bulti. Attamitti ganama baatee haga sa'aatii galgala haga sa'aatii 12 yoo ganama baate yoo barbaadde bulte akkamitti haftittiin intalti durba akkamitti galti. Qeerricha akkamitti muka bula haftittiin akkamitti muka bulti.
Kuni safuu guddaa waan duraan hin dhageenye waan duraaniin waan baadiyyaa dhufanii magaalaa kana keessatti dalagaa yoo laallu mataan nu bowwaafate oromummaa keenya akka jibbinu nu gooteerti ijoolleen teen. Kana maaltu godhe haadhumaaf abbaa godhe. Ani dhaamsi kiyya guddaan ijoollee teenya guddisaan jirru ijoollee teenya guddifnu oli bultii isii haa beennu. Ijoolleen bu'aa hawaasaati. Ijoolleen eenyuu fakkaatanii hawaasa sana fakkaatan. Jalqaba maatii fakkaatanii itti aansee ollaa fakkaatanii achiin hawaasa naannoo sana jiru fakkaatan jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa maal dhageenna ilma ammaa intala ammaa jedha namni amma. Abbamatu ilma ammaa dadhabne intala ammaa dadhabnee jedha. Ka dadhaban ilma ammaa fi intala ammaa odoon taane ka dadhaban karakkoo qabu maatii. Karakkoo qabu hawaasa sani. Kanaaf ijoollee keenya ofii balleessine yoo baddes ijoolleen teenna akkuma isaan ammareef jedhan maatiitu balleesse hawaasa sanatu balleesse. Aadaa qabna safuu qabna ijoollee teenna safuun haa guddifnu aadaan haa guddifnu maaliif ijoollee tana akkuma reef jenne qabeenyi guddaan maatii ijoollee tana. Ka lammaffaa mana barumsaati. Manni barumsaa ijoolleen maatii caalaa barsiisota dhageetti. Maatiilleen ofii jedhee jechu. Barsiisaan sun wanni achitti gubataa ooluuf ijoolleen sun akka reef jenne san lammii gaarii akka taatu lammii biyyatti hirkattu akka taatu waan ta'eef barsiisaanis gahee isaa bahuu qaba. Maatiilleen bahuu qaba hawaasnis bahuu qaba. Yoo wal gargaarree ijoollee tanarratti yeroo keessattuu umrii dabballee irratti yeroo isaan umrii dabballee irratti jiran yoo harka wal qabannee maatiin ollaan manni barumsaa sadiin kun yoo waliigalee ijoollee kana irratti hojjete sana booda badillee odoo jetteen hin baddu jechuudha ijoolleen takkatti qajeeltee jennaan hin baddu waan ta'eef. Yeroo keessan aarsaa gootanii turtii nu waliin taasiftaniif hedduu isin galateeffannaa nuuf jiraadha. Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii keessummoota keenya waliin taasifnerraa haala guddisaa ijoollee aadaa Oromoo keessatti maal akka fakkaatu hubannoo dabalataa argattaniitu jenneeti abdanna. Qophiin guddisa ijoollee sirna gadaa keessatti maal akka fakkaatu irratti qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa daawwattan ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa hanga qophii biraatiin deebinee wal agarrutti nagaatti.